tokko sammuudhaan yoonna caalee isaan keessatti ani of ajjeesa. Kanti waasaa ta'u maalis haa ta'u jechuun nuti hojii ni beeknaa maalis ni beeknaa. Ogguu beeknee of gadi goonu nurratti wannoo jedhu barbaadu. Akkamitti Buraayyuu keessatti akkana taana Oromiyaa keessatti. Otoo harka ishee keessatti qaama ishee keessatti muki caccabee jiru akkasittiin doktoroonni akkuma waan haguma ilmoo bineensaa tokkollee bineensaaf illee rifatanii hagana illee rifachuu didan hospitaala sana keessatti jechaadha ijoollee isheedhaaf. Eegasii kan nuyi gara kanatti itti dabarsine jechuudha. Nu haa bulchu jennee kaawwannee jirru irraa ajaja fudhatanii akka gochuutti jiru waan ta'eef waan kana gochuutti jiraniif utuu ifa baasanii nutti maniitii qabsoo keenya gara tokkotti deeffannaa. Kanaan ala immoo yoo utuu nu dhiisanii bareedaa haga yoomiitti akkasittiin dararamaa jiran namni haga yoomiitti du'aa jiran haga yoomiitti reebamaa jiran. Akka abbaa aanga'oo tokkootti artistii Oromoof naamuu dhaanuu dhaansisuu akkas godhan kanaaf sila adabee kanee artistii Oromoo akka waldeessa boroo gola keessa keeyyanee isaaniif sila golga yookaan waan isaan irratti argamu isaan argamuu dhiisi waan isaan irratti argamu ka eegamu sila maal jennaan artistii Oromoo warra dhammoo aangoo baay'ee bifa emotional ta'een emotional biyyi bulfantu jiru emotional taatee yookaan aariidhaan dallansuudhaan yookaan funaanaa FPP taatee biyya bulchitu. Sila biyya bulchu tokkotti namoonni tokko emotionalidhaan dallansuudhaan waan adda addaa itti fayyadamee akka aariitiin artistoota keenya dhaanaa dhaansisaa kaleessa kanaan dura funyeen akkas dhaanan ta'e konkolaataa isii caccabe hacaaluu akkas aggabamaa ture caalaan akkas aggabamaa ture akkasumas namoonni maqaa isaanii dhadhaamiin kaawwanni isaanii mudhatanii hedduu jira. Kuni waan itti deemamu jiru gara fuulduraadha. Maaltis dhagame kan jedheefi anatti miti ka'uu dhagaa uummata Oromoo mana keessa jiru buutuu godhaa qaba. Maal jennaan garamitti akka biyyi tun deemaa jirtu garamitti akka deemamaa jiru as Oromiyaa keessatti dhaawwanni kan ta'e. Buraayyuu waa Meqelee deemteeti miti hoteela eebbisu. Waa Bahar Daar deemteeti miti yookaan Gondar deemteeti miti talitu. Mana isii Oromiyaa keessatti dha akkas taate. Kaleessa lafa rifataa nama rifataa bara turre san keessatti akkamitti akka turre beeknu. Bara kanaas bara sila nama kennaan bulla jennu aariidhaan dallansuudhaan ka'anii artistoota keenya irratti aggaamii akkasii kana geessisuun waan garaa nama nyaataatii waan nama dallansiisaati illetti. Namni waa yakkuu danda'a. Gaafa namni waa yakke gaafa namni waa balleesse akkaataa itti adabamuu qaba. Seera jira. Seerri nama dhaani bulleessi burkuteessi hin jiru. San irratti isii dhaltu intala teettee fincooftu irratti akkas ta'uu jechuun kun waan nama dallansiisu. Kanaafuu garamitti akka deemaarra jedhu kan yoo laalle ifa dukkana keessaa ka ammoo ifa fakkaatu kafi ammoo dukkana keessaa jabbe waan kana deemamu jirra. Walumaa galatti wanni kaleessa ta'e kun as Oromoo keessa Buraayyuu cinaa kana kan kaleessaa caala gaafa nama keetiin bultu akkasii lafaaf nama rifataa gosee takkaa gadi baatee gammachuun sirbitee adoo nama hin geenye weellistee hojii keetii eebba keetii qoonqoo fi gurgurtee intala jiraatu jirtudha. Sagalee fi kana gadi baatee har'alle kan gadi baatee burraaqqee deebitee hojii fi hojjettee deemne teete kan kaleessaa caalaa jechuudha. Kan kaleessaa caala. Kaleessa abbaa biraatiin beenna wayyaanee akkasii godheenna adda wayyaanee hin jennu. Wayyaanee keessaatii akkas ta'u jira. Kanaafuu wanni waliigalatti wanni akka waliigalaatti ilaallu sooressa dhabuu kenna akkas nu godhe. Horiinuu gaafa sooressa hin qabne hin galu waraabessaan nyaate fixa. Tissee jechuudha. Tissee jechuudha. Tissee gaafa hin qabne waraabessas nyaata. Horiinuu har'a sooressa qaba. Ka isaan bayee galuu qaba. Tissee qaba. Tikarabattuu akkas nu godhe. Adoo keenya jechuu kennumaa akkas ta'uun kennumaan nyaatamuun aadi malee biyyi immoo akkaataa kanaan hin bulfamtu biyya akkaataa kanaan hin dursifamtu biyya kan bulchuu danda'uun gosee takkaayyuu bulchiisaaf tasgabbii ka isa arrabsullee ameenii fudhachuudhaan ka isa lolullee ameenii fudhachuudhaan yoon deemin malee funaantuu FB yookaan fuula miidiyaa teetee biyya bulchuu hin dandeettu gosee takkaayyuu bulchuu hin dandeettu dhugaa sitti hima. Kanaafuu namni biyya bulchu
tasgabbaa'ee asiis ilaalee ka arrabsullee kasaati ka isa saadullee kasaati ka isa waan fedhullee isaati inni yoo garaa bal'atee danda'a ta'ee biyya bulchuutti jiru biyya miti gosa takkaa bulchuu hin danda'u namni gosa kana. Kanaafuu haalli itti deemu jiru kun badaadha. Kanaafuu yoo biyya bulchina ta'ee tasgabbiidhaan waan FB irraa banee funaananii akka biyya bulchu tokkotti ta'anii emotional ta'anii walitti duuluu kana dhiisanii yoo biyya bulchan taate tasgabbanee galtaanee gosa yoo akkasiin bulchan. Kanaafuu akkaataa kanadhaa garitti deemu jiru kun nu yaachessa kaleessaa yaadne ammallee yaadaa deemuu qabnu uummata Oromoo qaamnammoon qabsoon akkaataa kanaan hin ta'u itti dhufa. Baga haftee obboleettiin ta'atullee hafuusii waan tokko boru kan biraatti qaxxaamura haga sanitti ammoon artistoonni keenya kan kaleessa wabii biyya kanaa ta'an Oromoo qofaaf miti biyyuma Itoophiyaa biyyi baantu tanaafuyyuu kan wabii bee artistii uummata Oromooti. Kanaafuu artistoonni Oromoo ammallee akkuma kaleessaa lugaaba keessa ta'anii as dheeraa achiidhaa ta'uu qabatu. Artistiin ammoo kan jaalatuuf kan gaafa dhufee ani Abrahaam Birruu mataa isaa hagam tuqinitti yoo dhufee qaama kee tuqinitti kan jaaladhu faarsaa moti paantii isaa waliin jalqabee faarsuu danda'a. Dhaaba faarsu jaaladhe maqaa isaatiin faarsuu isaa yookaan paartii jaaladhe faarsuu hin danda'a. Gaafuma nama hin yakkin, gaafuma nama hin tuqin, gaafuma nama hin arrabsini yoo dhaaba jaaladhu san faarsiidhaan badii hin qabu kuyya kan jedhamu. Dabri waan biraat akkaataa odeeffannoo dhageenyanitti qaama abaa'oo kiyya, bareedaa kiyya, lookoo kiyya, midhaagaa kiyya jechuun nama adabsiisu, nama caccabsiisu, nama reebsisu. Yoo ammoo kan an jaaladhu maaf hin faasine, maaf hin dhaadanne, maaf akkanan ta'eetu kun dogongora. Kanaaf horii bulii deema. Gaazexeessituudhaa isheenillee Hawwii Qananii gaafachuudhaaf as jirti hospitaala kana keessatti masarat miira maalii si dhaga'ame wanti Hawwii irratti ta'ee maal nama barsiisa? Miira gaabbiitu natti dhagahama. Baay'ee nama manufti. Dubartii irratti yakki akkanaa gochi akkanaa raawwatamsa. Kan immoo Hawwii irratti Hawwiin nama jaalala nama barsiisu nama tokkummaa fi waa'ee Oromummaaf nama irratti duutuudha. Ishii irratti wanti akkasii raawwatamsa ammoo baay'ee laphee nama cabsa. Baay'een gaddee jira. Kanaaf sanummoo diina alaa dhufee hin taane nama afaan Oromoo dubbatu nama aadaa kee beekuu fi nama isaan beeku raawwachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Miira gaddaa natti dhagahama jecha. Galatoomii kaleessa haati ishee harmeen ishee illee aarsaa kana olii kaffaltee jirti. Waan kun immoo deebi'ee Hawwii irratti hoo dabalamu maal sitti dhagahamaati? Kaleessa egaa fuula feesbuukii kiyyamsiis gaafadheen ture. Gochisu kan isaan akkanaa kan kaleessa irratti raawwate deebi'ee ijoollee koratti ni raawwate yaadeen turree jettee ilaalatti deebistee jira. Elfinash qannoo jechaadha. Baay'ee gadditeerti isheenis dhukkubsattuudha. Caalaatti immoo akka miilli ishii cabuu akka gadditu taateeti jirti. Kanaaf deebi'ee kan yaadne jijjiiramni kunii dhugaa seetan ijoollee kiyyaas fidee yaada jedhu kaaste baay'ee nama gaddisiisa. Mootummaadhaaf maal dhaamtaa? Uummata biyya kanaaf maal dhaamtaa? Ani beeku kaa mootummaan biyya kana bulchu namoonni inni bobbaasu lafumaa kanatti nama reeban taanaan biyyi kun boruun isaa egereen isaa anaafis siifis namoota kan biroofis wabiin nuti qabnu tokko illee hin jiru jechaadha. Poolisiin nageenya akka eegsisuuf ergame gaafa akkasii caccabsiisanuu dubartii akka bufaa mataa keessa galsi dhahaa mataa kee dabbasaa keessa harkisaa boollatti sigatanii gaafa deeman qaama nageenyaa ture jedhan namoota baay'eetu ragaa bahe namoonni achi jiran yoo waan akkasii argitu atis jiraachuun keessi jibbisiisa. Wabiin borus eenyu akka hin taane fi egereen biyya kanaas gaaffii keessaa fi yaada keessa akka galchu taasisaa jechuudha. Kanaaf mootummaan hanga danda'een wantoota akkanaa kan rakkoowwan akkanaa kan sirriitti qulqulleessee borus akka hin deebineef yoo danda'ame jechuudha. Waan nama barsiisu tokko sababa isaa ka'umsa isaa eenyu kana raawwate kan jedhu sana adda baasee ifatoo godhee fi uummanni kun borus wabii inni qabuu fi jireenya isaatiif akka gaggeeffatuuf akka bira dhaabbatuu fi akka boruutti mul'isu
yaada jedhuun kaasecha. Hai galatoon ulfaata. Fi namoota beekamoo uffata Oromoo irratti ta'ee hiika maalii sii kennaa kun immoo maal akka eegalee keenya irratti. Hiikni inni naa kennu bilisummaan keenya bilisummaa sobaa ta'uudha. Dubbiin kun hawwii irratti ni eegallasii galee eengadda jalqabanii bubbulanii guyyaa lamaaf sadan tokko jechaadha. Kan hawwii irratti raawwate immoo gintee xiyyeeffannoon isaanii maal akka ta'e baay'ee ulfaata. Ani yeroo jalqabaa aannan dhaqee fide beektee makiinaadhaan saayitiin argatte lubbuudhaan hin hafte dheeraa maaliif akka malee baay'ee miidhamtee jirti. Hospitaala abeetuttis gaafa geessu jarrilleen nagaa marabbiillee nu gaafachuu didan. Lafa ciibsan jechaadha wanti na kanarra. Simmintoon mara ciibsan sana booda daawwitaa adda seetaa ijoollee hedduu irratti haasofne achi akka baatu nama baay'ee nama 65 akkasi isteediyoomii keessatti fudhatanii doktariin gurguddaa jiran piroofeesarii Faawuleedhaan reeban nutis sagalee qabnaa si galee isaan yeroo sana dhuunfaadhaadhanii bakka yeroo isaaniitii humna isaanii si agarsiisu nuti sagalee qabna artistoota kun nuti tuqamne gana waan baay'ee dhufa ummanni nu faana jira nuti ummanni amannaa malee mootummaatti naamane ummata sirriitti nu faana jira kanaaf ummata Oromoo isin jaalannaa homaa jechuu miti kan akkas ta'uun Oromoo kana miti waan baay'ee dabarseera nutis gana lubbuu keenya kenna waan sodaannu hin qabnu amma boodas itti fufna waanuma barbaanne kan filannus barbaanne filannaa malee humnaan wannoo nun godhani nama hojii isaa kabajdaa malee humna isaa minaamin uffata minaamin waan nu galii jira amma yeroo samuuti yeroo qaroominaati malee amma Oromoos dhufe akkas nu godhaaye nama isaan sodaatu hin jiru ammas dubbullu akkasitti isaan hin sodaadhu akka maaliyyuu lakkaa'u nama samuudhaan kabajdaa malee daddabannaadhaan hin kabaju. Lij Yared Rabbi si fayyisu ifaan. Nabsee keessirraa baasnaa nan jedhe. Kanaaf isaan beekaniidhaan itti taphachaa turan ammaarra. Kanaaf amma jechuun abdii nama kuchisiisu beekta. Dubbiin kun waan garamitti nu geessa sitti fakkaatu jira. Ani beeku waan isaan yaadanii jechuun nuti Oromiyaadhaaf hin hojjennaa uummata keenya faana sirbaa taphachaa turre. Hawwii waliin namoota turanii fi reebichi irra qaqqabe keessaa tokko Komediyaan Lij Yaredidha. Lij Yaredis hospitaaluma Hawwiin keessatti argamtu kana keessatti argamana waliini. Jechuun nuti taphachaa turre Hawwiin sirbaa turte jechuun walumaan taane gara xumuratti nama hundumtuu kan deemus deemee kanaaf immoo waliin taphachaa turre sirbinaa maal jechaa akkuma Oromoo akkuma maatii waliin taphachaa turre kufanii mana cufanii wannoo jedhu mucaa tokko reebanii Hawwiin immoo dhiisii jennaan maaltu si galchee jedhanii dhiira yoo akkasitti rukuttu si gali amma guushii rukutanii ayi deemnaan akkasina qabanii na teessisan ammas mana yaalaa geessuuf ka'ee deemnaan afur ta'an na reebanii na qabatanii ennaan ishinis soofin beektu turte Dassaaleen beekamaa rukutamaa ture ijoollee biraas baay'ee turanii isaanis reebamanii bakka poolisii waan biraa wannoo jedhaa mataa isaanii wannoo godhaa yoo cochoanii mataa isaanii dhaamnaam jedhee ajajaa ture namichis otoo saba biraas rukutee osoo nama biraas rukutee osoo saba biraas rukutee maa miti garuu Oromoo ta'anii jechuun kophaaf akkas ta'uu hin danda'ani si galee waan meeshaa qabaniif giruupiif waan ta'anii malee nama sodaa beekus hin jiru isaanis homaa miti jechuun maali jechuun ajjeesuun ikkoo nama dhibu rukuchuun nama dhibu isaan wal gargaaranii jechuun diinaaf dhaabachuu qabu malee waan akkasii nuti isteediyoomiin nu fudhatanii Hawwiinis ni beekti nama jaarsoliin gurguddaa jiranii turan abbaa gadaas tokko jiranii achi lafarratti gangaladhaa jedhanii wannoo uleedhaan safuyyuun beekanii osoo ishiin uffata aadaa uffattee jirtu xarabaadhaan minaan booksiidhaan afur ta'anii dubartii tokkoof amma isaan kana dhiira jettee wannoo gootaa poolisii isa tokko humna adda uffate isaan sana immoo amma leenjii kan fudhatanii jiru miti idaa nuuf leenjii fudhatanii amma isaanis wannoo jedhanii aanaanis kophaa achi gidduu na baasanii na reebame amma buraayyuutti lafa wayinaa kennanii turanii
eegnaan jimmataa kukuututee namichi nagatee irra kan ijoollee irra gorraan ijoollee reebanii itti ka'a. Achi dasaan inni filantichi tokko karaarraa maqaa isaanii nama deemanii piikappiirra godhanii mana yaalaa deemanii mana yaalaa gargaaruu hin dandeenye achitti karaas cuccufanii akka namni hin dhufnee fi warra namarra dhufanii miidhamanii reebamanii makiinaa gara godhuu hin dandeenye sa'aatii lama fiigamu ture jechuudha. Amma boolee naannoo booleetti argamu hospitaala dhuunfaa keessatti sa'aatii naannoo kana dhuftuuf beekta ture. Yaa jalqaba mana yaalaa kan biraan adeessanii achitti turee meedhanii gaafa qoratan bira geenyaan na tajaajiluu hin feene. Hospitaala. Artistoonni achi turanii deemtu ilaalaa dhufanii gara mana keenyatti mana jireenyaatti moo mana as hospitaala kanatti? Amma miira maalis dhaga'amu. mana gaamtu amma kan isa ture malee immoo ta'e aariin qaba malee. Rabbi fayyitee bakka nagaa akkasii fiduu innan hawwaa gochi kun yeroo kanatti hin ta'a jettee yaaddee beektaati. Tasa wanti kun hin ta'a jedhee yaadeen beeku maaliif kan isaanii waadaa galanii mootummaa duriirraa adda miti kan jedhan dimokiraasii jedhamti. Kun dimokiraasii biyyeessaati. Nama akka harree reebaa tuffachaa gadi qabaa akkamitti namni akka jiraatu ture. Keessumatti immoo biyya alaatti biyya koo Noorweetti Noobeelii fudhatanii akka biyya dimokiraasii ta'etti deebisanii lammiilee isaanii akkas gochuun ani hin argine. Anillee biyya qabaa nan galaa. Kanasitti lafa deemuu qabne nagarsiisa. Artista Oromoo irraa yeroo garaagaraatti aggaambiin akkanaa akka qabaa jiran deddeebiin mudataa jira. Akeekinsa maaliidha waan kana? Oromoon dhugaa isaa dhabee jira, eenyummaa isaa dhabee jira. Ammas akkuma dukkana keessatti jiraachuu barbaada. Inni dukkana keessa jiraachuu barbaadu hin jiru. Namni mana isaatti Oromoo ta'ee jiraatan abbaan eenyummaa keenya agarsiisuu hin dirqamu. Kanaaf immoo amma ammaatti lubbuun numeera uumamaa tokko miti. Lubbuun meeqatti yaadanii jiraatee dabarsu. Akka 35 nyaatteera. Kokko ijoolleetti nama dhageessisaa. Warra mootummaas uummata biyya kanaas maal gosa kanarraa dhaabbata? Mootummaa kanaan ofitti deebi'an jedha. Yoo of dhabame ofis badanii nama balleessuu ta'a. Ofitti deebi'an. Uummata keenyaan immoo erga baduun keenyan ollee maqaa qabannee baduu wayya. Haati keessa yeroo qabsoo keessatti aarsaa kana oliillee kaffaltee jirti. Bara keetti immoo jijjiirama dhufetti kun yoo ta'u maaltu si dhaga'ama? Gaafa inni biyyatti deebitee guyyaa sana nan arga jedhee yaaduu guyyaa guyyaatti dubbiin isa duriirraa hammachaa deeme. Darbaan sirraa waan jedhuudhaan abdiidhaan teenya. Amma immoo isa durii caalirra ta'e. Kan irratti gati ga'e duwwaatu ta'e. Kan akka kun kan sagalee hin qabne meeqa jira. Anillee nama narra irraa Oromoon narra dhaabbatee. Kan waa tokko hin qabne kan maatii hin qabne kan firaa hin qabne fuudhaaf biyya hin qabne meeqa jira. So isaaniif immoo dubbachuu keenya dirqama. So ammayyuu duran jiru kanaan boodaan xiqqina qabateera. Xiqqin dammadamee uftee abbaan fedhe. Kanaafuu annan fayyamma kun jiru kanko. Tole hawwii isin eebba hoteelaarra turtanii naannoo sanitti wanti kanaaf isin saaxilu waan siyaasaa wanti mootummaa kana
hunduu waltajjii maaliif nurratti Erga biyya dimokiraasii ta'e kan namaan xiqqeen kan kun tuqsisiin hin dhabamti dimokiraasiin ani beeku gara dimokiraasii biyya kanaa hin beeku. Kanaan dimokiraasiin ani beeku kan keen tuquu kan kun tuqin mirga eegsifadhu mirga kun eegsifadhaadha. Abbaan barbaade waan barbaade jechuu fi mirga qabu. That is personal right. Namni nama tuqeen jiru kan isaa faarsa. Abaa'oo faarsanii oboo faarsanii sun mirga dhuunfaa isaaniiti. Abbaan barbaade faarsuun mirga isaati. Erga dimokiraasii jedhamee immoo sun dubbii ta'uu hin qabu. Kun immoo akka namni xiiqiidhaan ofitti deemuu godha malee dubbiin qabdaneessu. Hawwii Qananii Mootummoota maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii hedduu dhaggefadhaa. Rabbii Isaan danda'u. anis kan hubadhee gaaffideerii koo gaba. Obboleessa keenya Lij Yared jechuudhaan wanti sirra ga'e si qofaa irratti miti kan inni ga'e uummata Oromoo guutuu hundarratti waan qaqqabe. Kanaafuu jechuudhaan yaa waan sitti dhaga'ame miidiyaalee adda addaatiifis ibsiteetta. Mee jechuudhaan maa inni fedhiin jira? Kaayyoon jira maa inni? Maal barbaada Lij Yared? Ani maatan beeka kaayyoo isaanii. Ani Oromiyaadhaaf guddachuu Oromiyaa guddisuun barbaada. Amma qabsoo Oromoo faana malee jara faana miti ganaa Oromoo fi Waramoo addaan isii galee. Amma Waramoo faana qabsoo. Hayyee jechuudha. Akka nuti hin sodaannu waan baay'ee ganaa hundu. Hayyee baga Rabbiin umrii kee hambisee kana dubbachuudhaaf hojii jaraa saaxiluudhaaf baga Rabbiin lubbuu kee hambisee sila kaayyoon jaraa adeemsi jaraa waa biraa ture hadda garuu Rabbiin si hambiseera obboleessa keenya abshir si jaallanna si kabajna Oromoon guutuu si waliin jira. Hayyee kan galatu. Hayyee abshira keessan haati si galatu.